Guyyaa har'aa Oktooberii 17 baatii 2024 sharafa gabaa gurraachaa ilaalchisee sharafni guyyaa har'aallee garmalee isa kaleessaarra gadi hir'isee yookiin immoo qannaseetiin jira jechuudha. Egaa itti fufee qannasaa wayis immoo itti fufee itti deebi'eet immoo dabalaasaa adda baasnee hin beeknu. Sharafa guyyaa har'aa kaleessa akkasuma siniin jedhe irratti immoo jechuudha. Lakkoofsa namoota Saawud Arabiyaa jirtan warra garaa gabaa gurraachaa ergachuu barbaadan Saawud Arabiyaa keessa lakkoofsa isinii kenna siniin jedheetiin jira. Guyyaa har'aa jechuudha viidiyoo afaan isaatiin hojjete namni inni nan erga jedhe viidiyoo mataa isaa hojjete lakkoofsa WhatsApp isaa lakkoofsa bilbila isaa kaayeetiin jira jechuudha. Viidiyoo umarratti nan isiniif kaaha. Viidiyoo sana keessa lakkoofsa isaa screenshot gootanii itti dawwaltanii walii galtanii waliin dubbachuu akkaataa itti walii kennitan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Walii galtee isin ittiin wal quunnamtan bilbila WhatsApp yookiin immoo imoo isaatiin wal quunnamtanii waliin dawwaluu ni dandeessu. Mana dhufee isin harkaa fuudha yookiin immoo akkaawuntii isaarra galchitu. Akkasumas immoo warri afaan dubbatachuu hin dandeenye madaamii keessanitti illee isiniif dubbachuu ni danda'a. Akkasumallee immoo Oromeen jedha yuutuuba isaa yoo beektu taatan immoo jechuudha nama kana ni beektaa ni amantaa kan jettan kaleessa viidiyoo yeroon ejjedhe nama kana ni amantaa ni beektaa jettanii yuutuuberadha. Buleessi kun yuutuuberadha. Yuutuubii keessattis garee tokko keessa ejjechaa turre. Akkasumallee immoo jechuudha yuutuuberaa Oromeen jettanii yoo sarchi gootan waa'ee aappota adda addaa barnoota waa'ee bilbilaa waa'ee guuta bilbila waan adda addaa hin barsiisa Oromeen yookiin immoo Oxygen Media Network kan jedhu yuutuubii lama qaba jechuudha. Oxygen Media Network yookiin immoo Oromaan kan jedhudha jechuudha. Feesbuukii isaa Hussein eenyu jedha qo'a irra siniin godha. Walumaa galatti jechuudha viidiyoo hojjetee ergeetiin jira. Viidiyoo sekendii muraasa isa keessa argattanii dawwaltanii isa quunnamuu ni dandeessu jechuudha. Si walii galuu dandeessu. Sanin jedha egaa akkuma beekamu nagaan dagannee nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedha. Warri viidiyoo kana daawwatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Egaa waa'ee sharafaa guyyaa har'aa ani isiniif himu Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaarri tokko 130.81 oolee jira. Dhugaa dubbachuuf garmalee sharafni gadi bu'aatiin jira. Akkasumallee immoo jechuudha biyya keessaallee mootummaan warra gabaa gurraacha hojjetan qabaatii hidhaatii jira jechuudha. Akka amma agahama jiru nama naannoo 50 ta'an qabamanii jiru jedhanii isiniin jedha odeeffannoo ani har'a irraa qabudha. Inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko jechuudha guyyaa har'aa 142.4 oolee jira. Akkasumallee Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko 151.13 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 95.12 oolee jira. Akkasuma immoo Awustiraaliyaa doolaariidha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 87.20 oolee jira. Inni itti aanu China Yuan tokko guyyaa har'aa 18.37 oolee jira. Akkasuma immoo Pound sterlingiidha. Pound sterlingiin tokko 169.88 oolee jira. Inni itti aanu Sweden kroonidha. Sweden kroon tokko 12.45 oolee jira. Akkasumallee immoo Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko guyyaa har'aa 339.80 oolee jira. Inni itti aanu immoo Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko guyyaa har'aa 34.84 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko 184.55 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein diinaaridha. Bahrein diinaarri tokko 347.61 oolee jira jechuudha. Mootii birrii kan jenne nuti yeroo hunda hedduu tokko irraa abdannee ija keenya irra kaawwannu jechuudha. Kuweet diinaarri guyyaa har'aa jechuudha 400
digdamii jaha tuqaa 46 basmaa walli manfas qudus dhugaa gooftaa garmalee tokko gadi bu'ee jechuudha. Baay'ee tokko akkasitti haala kanaan deeme jennaan booda maalirra akka inni ga'u I don't know. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaataadha akka amma sharafni gadi bu'aa deemetti. Garuu karaa baankii yoo akka kanatti immoo ol baankiin qannasee hin jiru garuu baankiin dabalaama jira ammallee jechuudha. Guyyaa guyyaan baankiin oluma dabalaa deema saanti ballee ta'a takkaatiin buush ta'ee oliin ka'u akkasa kanaa malee takkaatiin buush ta'ees gadi hin bu'u malee jechuudha. Dabaluma jira xiqqoo daddabalaama deema. Baankiin guyyaa har'a waan gadi qannasee hin qabu oluma dabalaa jira jechuudha. Hani qannasaa jiru gabaa gurraachadha. Isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya. Egaa amma immoo kanatti aansuun Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko guyyaa har'aa 35.61 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko akka Itiyoo Bilaak Maarketiin jedhutti 34.82 oolee jira jechuudha. Garuu warri Saudi Arabiyaa warri ergaa jiran haala sharafa isaanitti ergaa jiran har'a jechuudha 31 ergaa jiru. 31 yeroon siin jiru tokko isaatu 31 toon taane 31 firtu jechuudha. Warri maallaqni keessan guddaa ta'e fakkeenya 6,000 yoo qabaatan 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31f jettanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Warri birriin keessan xiqqoo ta'e 31.20 oolee jira. Fakkeenya 500 yoo qabaatan 500 baay'isuu 1,000 hiruu 31.20 jettanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee immoo inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko 3.82 oolee jira. Akkasumallee Egyptian poundiin tokko 2.69 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko 0.53 oolee jira. Akkanuma immoo Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko 1.55 oolee jira. Inni itti aanu immoo Israa'el shiqiliin tokko guyyaa har'aa 34.81 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya kanatti aansuun viidiyoo obboleessa keenya dhaggeeffatanii itti fayyadamuu dandeessu warri Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Viidiyoo kanarraa dhaggeeffadha afaan isaatiin isatu viidiyoo hojjetee natti erge amanamummaan nan erga ijoollee itti himi beeksisinaan jedhee jechuudha. Egaa afaan isaarraa dhaggeeffachuu ni dandeessu. Akkasuma walli viidiyoo dheeressite jettan immoo ifama siniin jedha. Viidiyoon kiyyallee akka yaadutti dheeraanatti fakkaatu namoonni daqiiqaa 16-17 hojjetan jiru garuu daqiiqaa 8-9 viidiyoo ani hojjedhu kanan darbu yoo baay'ate 9 ta'a jechuudha. Egaa warri viidiyoo ko daawwattan immoo laayik sheer saabskraayib gochuu hin dagatinaa. Lafa nagaanaa tura warri barbaadan itti fayyadama. Aga dhagaha Saudi irraa gara Itoophiyaa namoonni birrii ergatu barbaadan gatii madaalawaa ta'ee fi haala saffisa olaanaa qabuun maatii keessan biraan kan isiniif dhaqqabsiisuu danda'u amanaa online dubbisa. Teessoon teenya magaalaa Riyaad baankarraa duubaan gamoo lammaffaa irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa kanaan nu qunnama. Duwwaa 56261 Duwwaa 732 haloo jechuu ni dandeessu. Lakkoofsa dabalataa kan WhatsApp Duwwaa 58 774 293 WhatsApp irratti haloo jechuu ni dandeessu. Amaanaa online.